Kamaros, aku sudah berarti. Tugasin jira akka tigisi kana abo jirani akka tigisi kana tugasin jira akka tigisi kana khasana ke dugara ta jandi arsa shi pata itte jira shachana ke dugara bina mashallah jarsa dugara pata itte jira tara na mashallah jarsa dugara bi dugara bajji sinajrat so mi era jinjra dai akmar dugara bajji sinajrat so mi era jinjra dai akkana farad ogechu da shamartake fudanna gede mulal jarsa shi akkana farad ogechu da shamartake bazi gede akkana to farad ogechu akkasi bakka hada manatu zechun abba manatu bazi akka tigiste fi akkasi bakka hada manatu zechun abba manatu akka tigiste fi jara jiru enyu da Itoophiyaatti kan mana jarusan kan lafa bitusan Irko fude aketti galu bichara. Nada. Maka ketin ta koi ani mana jare amma je. Ani mana jare to chuda. Abora ketin kenna? Gado kusso. Ha? Irko ala tamara. Takayyar kundo. Na ilaalcha akkasii jiratu qabu shamarrani maallaqa ilaaltanii akkuma already aannichoon dura sinitti himteerti yaa isinii gala yoo ta'e uffannaa isaa ilaaltanii faanaan deeminaa sun gochaa turte sun yoo isinii gale yaada baay'ee of keessa qaba isa tokko qofa miti kan ishiin jette qofa odoon ta'e karaa nan amma jedhe dhiirri dubartoonni maallaqa jaallatu jedhe kanaaf isin ta'a isinii gale. Jettimu shaambee har'aa fi fiqranyaa isaa tokko kan dubartii. Ishii miti. Silazii kuni Benya lalu midam dirichi lo wala fa bitun dandenyef manager wan dandenyef jalala mbojite Yordi baizo ya tamme erumte tamani abba mana ki ero ni siga fatu amma fi qabwan amma fi qabwan እኔ ሙሰት አልወድም ስለዚህ እውነቱን ነግርካለሁ ግን ሙሰት አልወድም እሺ Maafin yeroo. Okay, gana gaafa dishaambee siin deebisanii. Mi fedhaa ta'uu nool taate. Onyuudhaan. Anaaf ishee. Bakka inni rumneetti takka yeroo toone. No shaambee lingara kaneem. Qum nagar ማለት ነው. qum nagar ከታወራ qum nagar lingara. እኔ ከብሪ ዳቹራ ብሪ ድራ ጃላላን ዱርሳ ብሪ ድራ ሰሙ እኒ ሰሙ ቀባቹን ቀባ እኒ ሰሙ ወርቅ ቀባታ ናፍ ቀርሽ ይላሉ ጋር ለስትማ ድራ ከወረኩ ከበጁ ቀባ አን እኒ ወረሳ ከን ከበጁተ ወረክ የና ከበጃ ድራ እንደገና ኦነነ ከበጃ ኒሳን ከበጃ አን ድሩማን ዱርሳ ከበጃን ጃላዳን ብሪስ ሞቶ ማስሞት ሻም አንተ ሳግዝም ብለክ ማለት ነው Turdi anifati wal beek nama wal beek. Wal beek na. Anni tu beek. Eshi, amma mi we beri, amma fakirnya ani aku kaya tiga cura. Koi geli cara selat, Ana. Mana? Koi. Zimbel bishoftu ande gitu. Esh. Gama beri kan ani rakkina qab amma fakirnya jechuudha. Ani nama tokko nama maasa malee erga sana nama sana waaqayyo anaaf kenne namni sun erga kan koo ta'e gama beriidhaan rakkina qabu. Maaliif an sin gama beriidhaan rakkina qabu gaafa sin jedhe kanuma hojjedheen kennaaf osoo hin taane dhugaa dubbachuuf jechuudha. Gama inni dadhabe kameen iyyuu bira dhaabbadhee ofirra isa dabarsee bakka guddaadhaan isaan gonfedha maaliif Boran isa jalatti waan ta'eef jechuudha. Mataan mana ana osoo hin taane isa waan ta'eef. Amma dhugaa fi amma dhiira jireenya kiyya keessa jiru na caalaatti namni akka isa jaallatuuf akka isa kabaju yookaan immoo bakka guddaa akkanaa ga'uun fedha. Isaan boona waan ta'eef jechuudha. Boraan amma gaafa na sii galee isa jalatti hin jiraadha waan ta'eef kan na jiraachisu isa. Amma yeroo baay'ee amma gaafa biyya Arabaa kana dhufnu akkuma Diramata penjare waan muraasa hojjenna waan yeroo xiqqoo jechuudha. Maaliif haga dhumaatti nun ta'u lammata immoo humni keenya illee asitti dadhabaadha. Asitti dhuma waan hunduu gaafa gallu dhugaa waaqaan sirriitti majarkanii tokko illee humni ol galchuu hin dandeenye. Humna hin qabnu waan ta'eef anuma yoon galee yoo waaqayyo naa eeyyame haadha daa'imaan ta'a. Sa'aatii kanatti harkan isaan ilaala waan ta'eef
nama sirrii ta'ee yoo nama waaqayyoo naaf kenne nama sodaa waaqayyoo qabu ta'ee waan anaaf isa gidduu jiru waan dhugaa yoo ta'e bor bakka gaarii kan fakkeenyaaf hin barata yoo ta'e gama barumsaan jajjabeessuu iddoo guddaadhaan isa ga'u bormoo harka isaanii egaa waan ta'eef mana naarra ijaaree rakkina hin qabu. Maaliif boranaaf isatu keessa jiraata waan ta'eef dhala keenya kan dhaalu immoo waan ta'eef anarra yoon kana godhe wanta barbaachisu kan fidu isaanii mana keessa taa'een hojjedha waan ta'eef mana keessa taa'een hojjedha ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu inni karaa kana yeroo baay'ee badaagas mara dhugaa dhimma ittiin qabu fakkeenyaaf manni kan isheetti itti galuu dhufee birrii isheedhaan bitattee inni komaan qabu xaqallalatee itti gadhiin jedhamu waan akkasii jechuudha. Baranatu barbaadee fide barbaade gara jireenya kiyyaatti fide nama sana jechuudha. Erga ani kabajee nama sana barbaade kabajee gara jireenya kiyyaatti fide immoo anaaf inni nama tokko malee nama lama miti. Maatii kiyyayyuu ni ilaallatu malee jechuun maatii kiyya nan jaaladha nan kabajaa haa ta'uyyuu malee kara kanaa ergan isaa walitti dhufe ergan isaa faana tokko ta'e nama kamiiniyyuu gachuu nama kamiiniyyuu ilaallu. Garuu wanta sirriidha qabu fakkeenyaaf isa osoo hin beekin as ta'anii osoo ijaan hin beekin osoo maalummaa isaa hin beekin osoo maatii isaa hin beekin zimmiidhaniitu waan tokko hin jiraatin halaalumarraan isa walii afarsan miti. Erga walitti dhufanii wal beeku ta'e karooraaf yookaan immoo bakka kaayyoodhaaf warra wal barbaadu yoo ta'e gama kiyyaan rakkinan qabdee yaada maaliif aarsaa kaffalamu hundaan kaffala gama kiyyaan waan narraa eegamu hundaa hamman hojjechuu danda'utti nan hojjedhan yoo mana gaarii ta'e ani mana gaarii hojjechuu yoommoo bakka dhugaa barsiisuu illee yoo ta'e barsiisuu cina dhaabbachuu jechuudha. Isaa booda immoo borgaa kan galu isa jalatti hin jiraadha waan ta'eef garuu gaafan akkana isiniin jedhu tarii ani waan inni irra dhaabadhee haasa'u qabaachuu hin danda'a. Malee zimmidhee akkasumatti miidiyaa irratti bara yookaan immoo zimmidhee waan hin taane miti. Fakkeenyaaf amma yoo maatiin sin laatan jiru ta'e namni sun yoo nama qabatamaa ta'e yoo waadaan sin gidduu jirate lammata immoo waliigaltee wayii qabdu yoo ta'e gidduu keessan yoo jiraate malee zimmatanii akkasumatti wal jaalatanii ijaan wal argitanii wal affastanii waan akkasii jechaa hin jiru. Nama sirrii yoo ta'e namni sun itti heerumtanii illee yoo dhuftan fakkeenyaaf manni akkasiifaa baay'ee bareedaa bakka nama sin jajjabeessu isaaniyyuu yaada isaarra ilaalcha isaarraa kaatanii haa ta'u nama isaanii kana jechuu dandeessu jechuudha. Kanan sini. Namatti tola dhugaara. Mana kita kusim itu coaching bag tanya aja jorti kan jauh si adu dan desu. Kuni akan begitu. Bersiswa itu di yuk arti kau pasonta nih ya dan berdapat tu yuk kono. Sini kalau mesti ya dan berdapat tu jajjabe suara ni kaburat kana godi ya ada wali kodu. Wal berdapat tu wali butu wal jajjabe su wali tibu kocu ya ada wali kodu. Kawan ini mau dani waan ta'e gochuu ani hacaalu si hacaalu amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee amma tarii nama biyya kana taa'ee biyya tarii mana wayii biteeraa jiru yookaan lafa wayii biteeraa jiru amma namni kun nama na jaallatu yoo ta'e yoo namni sun na amane jechuudha anis nama sana yoo namane mana ani bite sanarratti maqaa kiyyaan jira lafti sunis maqaa kiyyaan jira miti. Nama fakkeenyaaf maatiidhaanis waan jiru hundumaa xumure sanarratti dhaqee innis kan qabu yoo bara dhaabate jechuudha. Sarbiin tokko jaaruu yoo barbaadda qorqoorroo tokko yoo bite mismaara tokko yoo bite aldii miti isinii galee. Kanaafiyyuu waan ani jedhu kanadha isinii faagarru. Asteessanii nama hin beekne yookaan nama maal isaan beekne taqallalaa irra buusaa jechaan jiru isin galee akka ofii isin miidhamnetti gamna taati amanamaa fiiti seeraan qabadha. Akkuma isinii jechuun kun yaada gaariidha. Warri jalqabarraa dhaggeeffachaa turtanigaa har'a timirtii gaarii fudhattanii
Amma ergaa si baatanii booda online irra zoor akka jettan abdii qabnaa. Barumsicha akka garaa siin seene. Dhugaa ergaa jabaa dhugaa. Akkasidha. Faayidaa tokko isheen qabaattee inni dhabuu jechuun rakkina hin qabu. Inni qabaattee isheen dhabuunis immoo rakkina hin qabu. Baay'ee namni lama walitti dhufuun isaanii suniyyuu hirruu walii guutuudhaaf kaayyoon isaa. Kanaan ala waan isin qabaatanii otoo hin qabaatiin isinitti dhufee fi akka waan mallaqa keessanii nama san bitattanitti yaadinaa. Jechuudha. Agulii fakkaaroo sirraa jechuudha. Agulii dhugaa rabbi jechuudha. Yommaa hin ooruutiin alam. Fakkeenyaaf ani abalootti birrii abalootti ergu akkasan qoradhaa maatii kiyyarra dhugaa waaqayyoo dhugaa dubbachuu fi dhiira caala yeroo ammaa kana jechuudha. Kan maatiin birrii qirxaffuu godhanii nyaatanii mul'uchi kan maraachan hedduutu jira. Bakka halagaan amannu jechuudha. Ani ergaa jechaan jiru lallamaanitti kamtu kan namni yeroo ammaa birrii arginaan nama kana beekaa gadi fageessaati jechuudha. Sin beeku sossobanii bakka sossobanii maatiin bakka kana sii gooniirra yoommoo nama dhugaa namni gaariin jireenya ishee keessa jiraate kanarraa adda baasan illee hedduutu jira. Faayidaa mataa isaanii jechuudha. Ijoollee baay'ee nama obbolaa isaanii amanuu aadaa isaanii haa ta'u eessuma isaanii haa ta'u bakka dhugaa firri immoo si nyaatee firratti gadduurra halagaan alagaadha. Halagaan si nyaatee alagaatti gadduutu wayyaane akkasitti nuuf amansiisa. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Amma naannaa keenya dhugaa ijoollee baay'eetu jira bakka sammuu isaanii kan kaate jechuudha bakka. Gaafa gara gaa'ilaatti dhufanillee halagaan sun kan ittiin isaan arrabsu. Bakka tasgabbaanii kan hin jiraanne bakka maatii isaaniillee barri yeroo baay'een qobummaan natti dhaga'ama namni kan jedhu kanaaf. Gaafa firri isa ganu gaafa bakka firri isa gaddisiisu gaafa firri isa cabsu akkas jedha. Maaliif garatti ba'uun qabu ani yoon hin qaba jedha. Eenyutu jira jireenya kiyya keessa namni gaariin inni firri kooyyuu akkasitti naa yaadu inni kaan akkasitti naa yaada. Diigalee birriin immoo jaalala namaaf hundaa'uun birriin yeroo baay'ee namaa waliin birriin seexana. Birriin gaafa dhufu nagaan faana dhufu kana hubadha. Kanaafiyyuu halagaa qofa osoo hin taane maatiillee amanuu gaariin. Ani barumsa tokko isinii qoodu iskiriin